جلت qodaa qabatee fi waa tokko tokko sirreessu gochuu dandeessa. Lakka namiti ijoollee jiru malee dalagaa irraa hin jiraane qeera kun ijoolleetu jira. Kalaas ijoolleen sana dandeenyaa jettan firii viizaa qabattanii hojii dhabdan nagaa. Fadhaala na dubbisaa keessaati. Kun qaballaa qosichi kan kee fudda waan ta'eef keessaan dubbisee. Warri mazra'aa hojjechuu dandeenyaa jettan. Mazra'aa kana kan hojjechuu danda'u ijoollee Suudi Arabiyaa turanii fi ijoollee Sudaan Oomaan hojjetaniiran kana warri kaani Maammadoon Itoophiyaa keessaa Dubaay dhufeeru caammaa adiis kana hillimitti godhe deeme moolii jala dhaabatee istaayilii suura modeelistoota keenya isa. Modeelistoota keenya. Seenee modeelummaaf dorgommii siniitiin barana tokkoffaa fudhachaa jira. Ella ajjeestee dhugaa waa guddaati maatii ijoollee Maammadoon warkaa ijoollee Itoophiyaan warkaa fitee ishee kam qabannee teennaalee rabbii jedhee. Modeelistii ta'anii bakka. Modeelistii. Ayaa. Isaan modeelistoota malee hojjettoota keenya miti. Inni nama rakkoo qaba akkas modeelistii ta'e kunniin hindoom nama qabachuu qabanii. Laa wallah. Ani Maammadoo madaalacha sasa dalagatu malee isa istaayilii masuuraa as dhaabatee achi bargaaffatee as bargaaffatu kana nan barbaachisu. Maal rakkoo qaba sirriidhaa miti adeemsi deemtu jettee gorfattanii namni gorsanii qajeelan jiru. Kan buute warri fujeeraa jirtanis galmee keessas ni galcheera. Kachaarjaa jiru. Allah akbar. Abjuutiin natti hin ergiin kan chaarjaa jiru kan. Kajumaan oolshan. Warra walitti namanii warra chaarjaa kajumaan ciciisan sana. Warra mana tokko keessa nama torba nama 8 ta'anii firaashii makana lafa naqatanii rafan sana. Maa chaarjaa mi'a kajumaan oolshan kajumaan. Laa wallah. Amma ajumaaniif shaarjaa kana maalani Dubaay mawucaa shaarjaa irra jiraran beekanan dhufa bar. Gaafa gadi baatu karaa macuufu silaa galgala akka biyya kanaa sa'a 8 booddee keessatti rabbii jedhan nama torba 8 taatanii wal faana yaa'iin yeroo gadi baatan yoo kaafteriyaa xurreen nama 2 nama 3 walirraa deema. Bakka yeroo isaan argitu silaa ho'a kanaatiin hundi isaanii qumxaa anatii tokkoo fi booditti addana geessu anatii tokko uffatanii nama tapha kubbaa miillaa deemu fakkaatu wal gurmeessanii. Mootummaan biyya kanaa nu sodaata. Mootummaan biyya kanaa nu sodaata wal gurmeessanii qumxaan isaanii anatii tokko shurraabiin isaanii anatii tokko indaalleen isaanii immoo caammaa masinii kirii hidhatu nama tapha kubbaa miillaa deemu fakkaatu. Ani biiftuu kuriin dubbadhu malee nadhiisaa keessattuu warri shaarjaa fi ajumaan jirtanii wal dhiisnee wal kabanyee wal faana jiraannee wayya. Isaan ala keessattuu jechuudha qoosaadha. Shamarran madaamii faana deemtu. Intala jirtaas akka Itoophiyaatti lakkaabtan hin sayina. Keessattuu ijoollee madaamii faana deemaa jirtu harka qabdaniyyuu hin dubbisiina. Sinii dhumatte. Eessatti beektaa yeroo sichuma baabaan darbee Itoophiyaa sin buusa. Yoo lakkoofsa ishee qabaatte habibii lakkoofsa isheetiin faana odeessi. Keessattuu shamarran kontiraatarra jiran madaamii faana yeroo isheen bakkee deemtu yeroo isheen maarkeettii deemtu. Intala akkam jirta? Yaanchi lakkoofsa kennaa kennime olma fuutaniiti ba. Madaamin maaloo deessotte simbira dabarti malee sinii dhumaste. Afaanicha tu beekte. Dhugaa keetummaa baay'ee ulfaata. Biyya kana keessatti jireenya biyya kana keessa yoo jiraadha jette istiraateejii biyya kanaa beekuu qabda beektee dirqama ittiin bulmaata beekuu ittiin bulu beekuu qabda. Sanii miti taanaan immoo akkuma Itoophiyaa san keessatti aanatu karoodhaa yookiin beekaadhaa jedhaati. Of duddiibaa deddeemuun kun dhiibbaa namarraan ga'a. Kaayoo namaallee namarra cufaa waan baay'ee keessallee waan nama seensuuf innimmaa dhugaa keetti dirqama biyya kana akka dhufanis. Kanaaf iyyuu of eeggannaa godha. Keessattuu warri nama 5-6 taatanii wal faana rrrattanii yaatalla. Mamnuu. Nama 3 nama 2 ta'a walirraa deema. Yoo kaafteriyaa deemtu ta'es warri kaan dura deema achi gahaati walii bilbila. Bes nama 9-10 taatee takkatti akka nama tapha kubbaa miillaa deemuun deemina.
waliin galchuu lafa. Mee mana biiftuu kana fuula godhaa hundi keessanuu wal as qajeeltan nama 56 jiru. Namni 56 kun fooloo taasisan. Haalli ta'e baay'ee jabaachuun waa guddaa waan haaraa waan garaagaraa irraa barannaa ittiin bulmaata biyyootaa barachuu dandeenya. Kanaaf mana si fooloo godhaatee nu jajjabeessaa jedha. Madina mo'ee jedha biroo mo'itii qabadhume nagumaa fi sila mo'itii qabadhumoo akka gastii keessa hirtuun beektu. Amma kun diigama ta'anii jiru dhaggeeffadhaa ga'an asumaa kaasa ragaa. Osuma afaan kan keerraa sifteen binisittiin dhufuu beeke. Amma yoo na meeqa ta'aniiti jiru. Yaana guyyaan jumaadhaa babbareedaa jiru wal jumaa kana deemu. Eenyu jedhayyuu ana afaan Oromoo wallaalee. Maadii Muhammadan Nuur jedhama maqaan isaa yoo wallaalte maanni yoo maqaan beekne maatii qabattee irra taa'u yaadama. Kottu gadi bu'i. Kuskusmi sinna barsiisa. Dhufe hin jira. Kottu bu'i. Majnuuna ani intala lixatti guddatte karaa barnootaa ta'e jiljilaan koo. Sakiyyee daloo tombariin biyyaa beensee kan dubbisuun beenne dhaba. Maal gootare nama akkuma inni dhufe keessummeessuudha. Beekaa fi wallaalaa fi illee gorfattee wajjin jiraatti malee. Laa wallah achuma baatee mataatti nan baatu keer inshaallah. Dubbisuun beektu naan jedha. Hin danda'amne. Baran dheeraa bar yoo digirii baachuu baadheeyyuu 5 taatullee 11 taatullee baran dheeraa bar akkasii gadi natti dubbattuuf miti. Namni immoo osoo hin baratin waa wayii isa jedhamee yaadamu akka yaada sammuu ofii irra eeggatee maaleffatee namni kamiinuu akkasii beekaa jechuun hin danda'amu. Kun isa qubee afaan Oromoo gudeedaa oolu tokko qottu. Ani dubbachuu hin fedhu hojii mana banadhee filiisuma ammadoo dhuftanii waan argite barreessitanii boru biiftuun adaba fixatte nama arrabsuu eegalti waa biraa naan akkan jedhe. Ishii tana dubbisume bareedduu. Bareedduu dhiisi isheen horii manaati. Safuu eeggadhu taa'imee uffata laphee keerra inshaallah. Kottu qulfiitti naa hodhisiise. Qoyme amma kan qumxaatiin taa'ee jira moo rakkoon keessa maalimi? Qumxaatiin taa'aa jira sila. Astaghfirullah. Wallahi rakkanne maamudhu wallahi. Jechuun jiraami ufuuf qaamsii maaf hafuura argattaa uffannoo fuudhii sin jechuutti hin jiru. Wallahi qulfiin kiyya yuunaan qollofamuu didanii akka urbaanaan. Amma kun qallaal gochuu fi turte qabiinaa fi daroo risiitiin haa ergi tikkeetti siimura siin hin jenneeti. Daroo simiti anas jala. Risiitiin haa ergi tikkeetti siimura. Sinillee durboonni guyyaa 3-4 booddee asseentu. Asseentanii mataa koo miila koo jennaan beekadhaa. Ittiin kun irree amala qabdii ammantalli tokkochuma teessee mataana nyaachuu eegalteetti. Madaamii kee mataa nyaatta malee biiftuun nan dagalu. Ani haqi keen irratti hin hafiin qofa. Haqi keen irratti nafiin malee kan laallatu. Fidee asiin si ga'ee aayidii keessarraa jijjiirsisee hojii si gashina. Maashaallah keeriyaa guddaan hundaa. Dhugaas jechuuf immoo Malaraata maal taatee gubatte? Maal taateeti immoo? Maal ijaarsa namaa hatte jedhani? Eenyuun jechuu jirti rabbii jedhe? No, nama namni beeku as gala. Boontu akkam nagaadha? Meetaaf koppii linkii godhama. Deenaachoo. Achi malee
Atindi lipsii jala jirtamoo? Bismillah. Gammachuu akkam nagaa fayyaadha. Naguma miti isin galcha warra yaada qabdan. Warra yaada isaanii. Anchi akkam dubbachaa harta eessa jirti? Guyyaan 30 har'a nan beeka gaafa 30. Arra baafanii abbaa manaa koo himatanii ani bo'aan jira. Mee rabbi edi. Mee rabbi edi. Allah amma telegiraamii qophallee jennu. Iftu iyya nagaan siifa ta'u. Nagaa galata rabbi. Jirtaa. Jirra galatas. Barii waaqatii mee jirta gammachuun. Faarfachaa jiranii qalbii jidduu irrachaa jira akka keenya hasaabatti immoo qophiirra jiru. Echa jira. Kibbee jedhasa Habibti keessaa na dubbisi sagalee sii qaba oke. Tikeetti risiitii ergitee tikeetti keessi erga. Guyyaa 3 booddeetis dhibaa jiru. Inshaallah. Walitti guuraanaafis tikeettiin hangaa biyyatti. Garuu akkaawuntii isa darbe irratti akkan galche akkaawuntii kiyya inni Dubaayii naaban innaan inni Itoophiyaan irratti gura amma inshallah akkaan irra biyyitti bu'ee deebi'a malee naan ta'a. Sababa kana godhadhu sababa gale. Eno Sababa biraa hin dhabdee jedhee ati sirriitti naqee. wayya kennu akkama bitti nagaalaa jirta. Gammachuu yaadamoo maal qabdame? Dhufuu barbaadee gammachuun hanci sagalee isaa gurnoon kan jedhe. Yoo dhufe maal gootare ati yoo argites waan fayyaddu qabdaatidha. Akkuma nama hagadaa nyaattee nama meeqa xuuxxe tufte asuma keessattu. Nagaadhuma waaqan gaafadhaa malee ani wanta. Sirraa sana abdii kutadhee ba. Kana booddee waan mana fayyaddu qabda eessin deemu. Nyaattee akkuma hagadaa cuunfitee meeqa gatte. Rakkoon qabu waan walii yaadanii wal nyaachuudha. Waaqa faltaree silaatiin nagaafatu. Waaqa faltaree silaatiin nagaafatu. Waaqa faltaree silaatiin nagaafatu. Kiristoos dhugumaan bara. Itoophiyaawii moo lammii biraati jedhu. Itoophiyaanu. Keenyaa miti malee garuu Itoophiyaanu. Okay, laa ijoollee keenya immoo miti abeetti ijoollee keenya dhiisi karaa kanaan. Osoo taate saggee dheenachiisa ture. Nurraa mana tokko bichaan nu gidduu jira. Waa'ee teessaa geesse kan. Ijoollee miti taluma wallaatu natti melfee. Mucayyoon biyyatti galuu fi dhuftee nagaatti naan jette. Maanii ganaadhaan baree ishee dabalatee itteen jedhee. Kazaan lakkii barii deengaddaniitiin dhuftee niitii teenyatti akkas jette. Maal jettee niitii keessanitti himtin jedhee. Waliin osuma saanuu mucayyoon angaggeechafanii nama barbaadinaan jettee teessee jedhee. Kazaan bakka ammasitti deebitee deetumaanii. Anchi warri sodaa kun cimoodha barakka ijoollee keenya ija laafessi miti. Baddoota jira. Ijoolleen teenya bar garaa jabaattee harka duwwaa onnootti. No namni kaleessa beektee daandii irra deemuuni nama wayii argeen jettu. Nama dhaabatuman arge akkasitti ijoollee daandii irra dhaabattee nama faana odeessitu arge. Innichi bareedduun jettes akkasiiti kolfee mandarbe gabbinaa gadi banadhee ilaalee kolfee madarbe.
Ani waan naa nyaatu gisee micoon akkas naan jettu bakka tan qorree waaqa. Osoo ishii ta'e yookiin osoo niitittiin onnee qabaatteeti yookiin osoo ajjeestee maal gooti? No, garuu otoo Saudi Arabiyaa ta'e malee biyyi kun hanga kana yoo baay'ee bilookiitiin si baasti. Saudi Arabiyaa ta'e garuu biillaatiin morma ishee irraa murti. Arrooma dhaga'echee barriis galgala isaati miti halkan isaa gaggeessitee bakka xiqqeetti itti murtee. Amma ishee akkasii amma gaafa dhufte rabbii jedhaa na gargaara madaamin tikkeettiin irratti murtee